Nagaan ooltanii Asham. nagaadha galata rabbi. Maal baansi ajjeese? Omaan jedha suma kan. Abeet. Galata rabbiiti. Kunoo galli kaa Waaqayyo nu galchee. Marraas dhaggeeffadhaa. Mana keessan tajaajila, maatii keessan tajaajila. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf tajaajilli inni jalqabaa qe'eedhaa kaa gooftaan koo sinaa eebbisu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Nagaan haa ta'a naa jiraadhaa. Abbaan kormee kun immoo qaaxalee akkamiitiin jedheeman goozii akkamiitiin jabaadhuma akkamiitiin jedhamu dhugaa. Yeroo hundumaa viidiyoo isaanii ilaalaa karaa TikTok isaaniin beeku karaa FB isaaniin ilaalaa mana isaanii akaakiltii isaanii gaagura isaanii akkamitti akka isaan kunuunfachaa oolan akkamitti akka isaan jabeenyaan immoo dubbii Waaqayyoo dubbatan. Akkamitti immoo akka isaan gitaara isaanii fudhatanii dubbii Waaqayyoo faarfatan. Uffee Waaqayyomti sinaa eebbisu dhugaa. Namni hundumtuu akkasumatti jabaa ta'ame dhugaa. Mana keessaniifis dubbii Waaqayyoofis akka abbaa kormee kanatti qaxalee ta'ame dhugaa rabbi. Akkamitti nama hedhuu maaloo.